Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Egeree Miidiyaa kun qophii odeeffannoo wayitawaa fi taatee addunyaa yoo ta'u hunda dursuun odeeffannoo wayitawaa fi taatee torbanii har'aaf qabanneen isin beeksisa. Dubartiin maqaan ishee Neelii jedhamtu abbaa warraa sadii qabaachuu isheetti gammaddee jiraachuu dubbatte. Himatamaan yakka ajjeechaa abbaa fi haadha isaa irratti raawwateedha umurii guutuun adabame. Kiruusadii magaalaa Arjentiinaatti qophaa'een namoonni baay'een fayyan. Artist Andu'aalem Arras bu'uuruma beellama qabamee tureen mana murtiitti dhiyaachuun himamee jira. Kunneen taatee torbaniiti amma gara bal'inaatti darbaa kun oduu Egereeti. Artist Andu'aalem Gosaa bu'uuruma beellama qabamee tureen mana murtiitti dhiyaachuun himame. Olmaa daddachaa irrattis poolisiin qorannoon xumuramaa jiraachuu ibsuun ragaa yaadannoo guyyuu yookaan diyaarii miidhamtuu kan ishee ta'u mirkaneessu ashaaraan akkasumas xiinxalli barreeffamichaa hangammaatti poolisii hin qaqqabin jiraachuu ibse. Dabalataanis afatni yookaan minxaafii rakabootii ilaalchisee gabaasni foorensikii ammallee akka hin gahin jiru ibsuun yeroo dabalataa guyyaa 12 gaafatee jira. Manni murtichaas yaada bitaa fi mirgaa yeroo dhaggeeffatutti abukaatoo Artist Andu'aalem ragaalee dabalataa eegamaa jiran kun yoo qaqqaban qulqullummaa maamila keenya waan mirkaneessaniif ragaalee sanniin poolisiin hordofee akka dhiyeessu nutis ni barbaanna jechuun ta'us poolisiin sababa kana himachuun yeroo 4ffaaf beellama dabalataa gaafachuun sirrii miti jedhaniiru. Dabalataanis poolisiin qorannoo hangammaatti raawwateen maamilli koo kun yakka itti shakkame kana raawwachuusaa waan argisiisu ragaan tokkollee waan isarratti hin argaminiif Artist Andu'aalem mirga wabii eegameefi yookaan galmeen cufamee maatii isaatti makamuu qaba jechuun gaafatanii turan. Manni murtichaas bitaa mirga erga dhageen booda beellama xumuraa jechuun yeroo qorannoo dabalataa guyyoota 10 dabalee fi poolisiif kenneera. Himatamaan yakka ajjeechaa abbaa fi haadha isaa irratti raawwate hidhaa umurii guutuun adabame. Himatamaan maqaan isaa Faayisaa Fufaa Nagaash jedhamu godina Wallagga Lixaa aanaa Najjoo ganda Eebbaa Waaqayyoo bakka addaa Koyyee jedhamutti gaafa guyyaa 4 baatii 6 bara 2017 halkan keessaa tilmaamaan sa'aatii 4 hanga 5 gidduutti abbaa isaa obbo Fufaa Nagaashii fi haadha isaa aadde Gaarituu Hundee kan jedhaman mana jireenyaa isaanii keessatti eeboodhaan qaama isaanii mormaa ol bakka adda addaa deddeebisee waraanuudhaan ajjeese. Isa boodas miliqee utuu badaa jiru gaafa guyyaa 7 baatii 6 bara 2017 godina Qellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qebbeetti qabamuun to'annoo jala ooluun galmeen isaa qoratamee erga qulqullaa'een booda dhaddacha yakkaa ooleen himatamaaf fakkaatota isaa kan barsiisu hidhaa umurii guutuun manni murtii olaanaa godina Wallagga Lixaa adabee jira. Yeroo darbee Arjentiinaa magaalaa Bu'aanos Aayiresitti kiristaanonni 10,000 lakkaa'aman wangeela dhaga'uuf istaadiyeemii Feeroo Kaarlitti walitti qabamaniiru. Laphee 10,000 lakkaa'aman Kiristoositti kan kennaman yoo ta'u dinqiin ergaa wangeelaa bareedaa kana mirkaneessee dubartiin tokko waggaa 10f gurri bitaa ishee dhaga'uu hin dandeenye gurri ishee dhaga'eera. Namni sababa diiskii dugdaan rakkataa ture guutummaatti fayyeera. Dhukkuba kanaan baay'ee dhiphachaa akka turee fi amma garuu dhukkubbiirraa bilisa akka ba'e dhugaa ba'ee jira. Namoonni baay'ee ta'an kiraanchii fi wiilchariin deemaa turan bilisa ba'uun ulfinni Waaqayyoo mul'achuu danda'ee jira. Dubartiin maqaan ishee Neelii jedhamtu abbaa warraa sadii qabaachuu isheetti gammaddee jiraachuu dubbattee jirti. Dubartiin argitan kun abbaa warraa sadii kan qabdu yoo taatu garuu sababa isheetti guyyaa tokkollee wal lolanii hin beekanii. Maqaan ishee Neelii jedhamti. Naannoo ishee namoota jiran hundarraa bareedduu akka isheen taatetu himama. Abbaa warraan ishee sadanuu mana viillaa keessa akka bulchitu yookaan jiraachistuu fi sadan isaaniiyyuu konkolaataa kan bitteef Neeliin jireenya baay'ee ishee gammachiisu jiraachaa kan jirtuu fi maatii dureessarraa kan dhuftedha. Umurii 25tti abbaa warroolii isheetti kan heerumte Neeliin maatii isheerraa kan dhaalte mooraa mana jireenyaa baay'ee bal'aa ta'e keessaa abbaa warroolii ishee sadan waliin jiraatti. Manichis guddaa waan ta'eef abbaa warroolii ishee kutaa adda addaa kan mataa isaanii qabu. Torbee keessaa guyyaa dilbataa qofaa ofii isheef yeroo kan kennitu yoo taatu torbee keessaa guyyaa 2 tokkoon isaaniif addaan adda qooddee jirti.
Neeliin waan abbaa warraa hedduu qabduufis rakkattee akka hin beekne himtee jirti. Neeliif hojii hunda kan hojjetu abbaa warroolii ishee waan ta'aniif hojii mana keessaa homaa tokko akka hin hojjenne kan dubbatte. Wayita ammaa umuriin ishee 42 haa ta'uyyuu malee abbaa warroolii ishee waan kunuunsaniif miirri dargaggummaa akka itti dhaga'amu dubbachuun abbaan eenyuun akka ta'e yoo beekuu baattellee Neeliin ulfaa akka taate hubatteetti. Oduu kanaan immoo abbaa warroolii ishee sadaniyyuu gammadoo ta'uu fi haala baay'ee nama ajaa'ibuun shamarran naannoo ishee jiran jireenya isheetti akka hinaafan kaastee jirti. Egaan kabajamtoota hordoftoota Egeree Miidiyaa taateen torbanii fi odeeffannoowwan wayitawaa irraaf qabanne kana fakkaataa hanga torban nufuutti nagaan nuuf turaa. YouTube keenya Egeree Miidiyaa subscribe gochuu hin dagatinaa.